gabaabaa miti harkisaa kanama. Jaalalli waaqayyoo karaaf kallattii jirtan hundumaa irratti isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota eegganniitii akkam jirtu fayyaa keessanii haan obboleettiin keessan baay'ee nagaa kooti. Egaa nagaa kootti aansutiin chaanala koo haaraa wartaatan sabiskiraayib gochuutiin mallattoo notifikashin fuula dura jiru xiqqootiin maatii koo ta'aa akkasuma viidiyoon koo akka dursee isin qaqqabuuf mallattoo notifikashina fuula dura jiru xiqqaasiniin jechuu jaalladha. Maatii koo taatanii warri jirtan immoo warri viidiyoo kana dhaggeeffattan obboloota kootiif namoota beektaniif sheer godhaasiniin jechuu jaalladha. Sababbiin isaayyuu wanta baay'ee nama cigaasisu wanta baay'ee hojii sukkaneessaa ta'ee fi gocha baay'ee jibbisiisaa ta'e wanta biyya keenya keessatti raawwatamaa jiru yeroo ammaa kan fuula miidiyaa adda addaa irratti argeenii gara keessan kan dhufe jechuudha. Innis maalinni guyyaa har'aa magaalaa Waraabee jedhamu keessatti waldootiin kiristaanaa waldaan sadi akka gubatee miidiyaa adda addaa irratti odeeffamaa jira jechuudha. Akkasuma kana qofa osoo hin taane kana duras waldootiin kiristaanaa gubataa ture, amantoonni kiristaanaa reebamaa turanii, akkasuma immoo hordoftoonni amantii musliimaa kan ta'anii reebamaa akka turan dhagahamee jira jechuudha. Akkasuma immoo maskiidnis gubataa ture. Kana yeroo ilaallu obboloota kiyyaa maaliif nama jechisiisa jechuudha. Sababbiin isaayyuu namni kamiyyuu namni fedhe waan fedhe hordofuu danda'a. Namni fedhe waan fedhe duukaa bu'uu danda'a. Namni amantii jechuun kan nama dhuunfaati. Kanaatii fi abbaan waan barbaadetti amanuu danda'a. Kanaafi nama eenyu ta'etu nama akkam ta'etu maskiida gubuu danda'a. Nama akkamitti ta'etu immoo waldaa kiristaanaa gubuu danda'a. Yoo jenneetti ilaalle biyyi keenya yeroo ammaa kana keessatti kallattii adda addaatiin biyyi keenya reebicha yookiin immoo wal waraansarra jirti jechuudha. Wantoota baay'ee ulfaatoo fi wanta baay'ee dubbachuuf arraba namaatti sheemii ta'utu biyya keenya keessatti raawwatamaa jira jechuudha. Duraanii waa'ee sabaaf sablammiitii fi biyya keenya keessatti haleellaa fi reebichi guddaan saba Oromoo irratti taasifamaa ture. Haa ta'u malee amma immoo amantii da'oo godhatee biyya keenya irratti kan ka'e kuni maalidha? Dhugumaatiin kiristaanatu musliima irratti ka'ee maskiida musliimaa yookiinis immoo amantoota musliimaa reeba osoo hin taane yookiinis immoo musliimota kiristaana irratti ka'a osoo hin taane hafuura biyya keenya keessa dhaabbateetu karaa kanaatiin amantii jechuun akkuma beekamu kan nama dhuunfaati. Haa ta'u malee amantii sababeeffatee namni tokko amantii isaa gaafa tuqamu hin calin jedhu. Sababbiin isaayyuu namni lubbuu ofiitiif amantiidha caalchifata. Amantii jechuun kan lubbuu ofiiti jechuudha. Kanaaf amantii kana sababeeffatee kan dhufe namni kamiyyuu amantii isaatti cal jechuu waan hin dandeenyeef lubbuun baay'een badaas jira. Lubbuu baay'ees balleessuuf hafuurri kun karoorfatee biyya keenya irratti kan ka'e. Kanaaf miidiyaa adda addaa irratti ba'anii obboloonni baay'een tiiktookii irratti miidiyoota adda addaa irratti amantiin kee akkasiidha, amantiin koo akkanaadha, amantiin koo akkiyyatu caalaa kan keetu caalaa kan jechuudhaani obboloonni baay'een yeroo isaan wal arrabsan, yeroo isaan wal irratti ka'an, yeroo isaan wal reeban kan argaa jirru jechuudha. Kanaaf obboloota koo maaliif akkas taana? Tokkummaan jaalalli yoo gidduu keenya jiraate hafuura waldaa kiristaanaa yookiin maskiida musliimaa yookiin amantoota musliimaa irratti ka'ee balaa kana yookiin immoo hafuura hamaa kana ofirraatii calgaggochuu dandeenya. Yookiin hubannaa tokko malee miidiyaa adda addaa irratti baanee kan koon akkasiidha, kan kee akkasiidha jennee walirratti kaana yoo ta'e aniif isin hubannaa tokko malee gaafa walirratti kaanu tokkummaan biyya keenyatti isin argamu, jaalalli isin argamu, namni kamiituyyuu immoo mirga jiraachuuti isin argatu jechuudha. Yeroo ammaa kana namoonni karaa ba'anii karaa galanitti dhaloonni karaa hedduutiin yeroo ilaallu bakka of jaalachuudha jechuudha. Kanaaf obboloota koo of jaalachuu dhiisne tokkummaadhaan maaliif wanta kana hin morminu? Nurraa haa dhaabbatu. Maaliif waldaan gubata? Maaliif amantoonni kiristaanaa reebamu? Amantoonni musliimaa maaliif reebamu? Maskiidni maaliif gubata jennee waan kana balaaleffachuu qabna. Tokkummaan gidduu keenya jiraachuu qaba. Jaalalli gidduu keenya jiraachuu qaba. Yoo akkas hin taane balaan balaadhuma, nagaanis biyya keenyatti hin bu'u jechuudha. Kanaaf obboloota kiyyaa eessa jirra jedhaa of ilaalaa. Gaafa waa tokko dubbattanii waan loon dubbadhe narraa bareedaa, maal loon dubbadhetu narraa tola, maal loon dubbadhe naaf dhagahama jedhaa. Baatanii ani koo akkasiidha. Wangeelli arrabsoodhaan jechuudha. Wangeelli warra biyya lafaatti gaafa lallabdu arrabsoodhaan akka lallabdu hin dubbatu. Arrabsitee akka amantii kee caalchifattu hin dubbatu.
quraannis akkas dubbata jedhee yaadu. Macaafni amantaa kamiituyyuu akkas hin jedhu. Lolaan dheekkamsoodhaan lallabin jedhu. Kiyyatu caala jedhin jedhu. Yookiis immoo mana amantaa kan biraa gubin jedhu. Amantoota kan biraas reebin jedhu. Kanaaf namni kamiyyuu amantaa ofiyyoo kabaja qabaatee amantaan kan nama biraaf kabaja qaba. Kana kan jedheef maaliifi warra hubannaa malee miidiyaa adda addaa irratti ba'anii amantiidhaan wal reebaa jiran, wal arrabsaa jiraniifi. Maaliif jedhee namni itti yaade tokko biyya keenya irratti ka'aa kan jiru amanaa kiristaanaa tokkotu amanaa musliimaa reeba miti. Waliigala waldaa kiristaanaa tokkotu immoo maskiida guba miti. Dhimmi sababii amantaa kanaatiin da'oo godhatee biyya keenya irratti waliigaltee jaalala tokkummaa balleessuu qaamni ka'e jiraachuu mala. Kun immoo dhaabbachuu kan qabu tokkummaa yoo gidduu keenya jiraate, jaalalli yoo gidduu keenya jiraatedha. Namni tokko amantaa kiyyatu caalaa, anatu caalaa dhiisee amantaa ofiis kabajee kan nama kan biraas kabajee waliigalteen jaalalli yoo jiraate wanti hunduun dhaabbata jechuudha. Kanaaf tokkummaadhaan haalonni sukkaneessoon kun, gochoonni cigaasisaan kun akka nurraa dhaabbatuuf biyya keenyaaf tokkummaadhaan kaanii nurraa haa dhaabbatu jechuu qabna malee miidiyaa adda addaa irratti baanee kan kootu caalaa, kan kee akkasiidha, kan koo akkanaadha jechuun uumaa tokko bu'aan qabu. Nama amanaa tokkos hin ilaallatu. Sababbiin isaayyuu amanaan tokko macaafa qulqulluu garagalchee dubbisee beeka taanaan, quraana garagalchee dubbisee beeka taanaan, caluma jedhee kiyyatu caala jedhee dheekkamsaan lolaan arrabsoodhaan namarratti walirratti hin ka'u jechuudha. Kanaaf maal isin jechuu barbaadeenii miidiyaa adda addaa irratti warreen bahanii akkasittiin arrabsoodhaan lolaatiin walirratti ka'aa jiranii please jaalala waaqayyootiin deebi'aa. Nagaa wayya, jaalala wayya, waliigaltee wayya. Yoo nuti waliigalle ta'e qaamni biraa tokko dhufee nu reebu, nu dhiibu. Yoo nuti wal jaalanne ta'e qaamni biraa tokko dhufee nu dhiibu. Yoo nuti waliigaltee qabaanneedha kan wanta qaama dhimma keenya irratti, qaama amantaa keenya irratti ka'e, qaama sabaaf sablammii keenya irratti ka'e nu dhiibu kan ofirraa dhorkuu dandeenya. Imbii jennee mormuu kan dandeenyu, nurraa haa kaafamu jennee mormuu kan dandeenyu, nurraa haa dhaabbatu jennee mormuu kan dandeenyu. Kanaatiif ammas amantaan kamiyyuu amantaadha. Akkuma dura dubbadhe namni waan fedhetti amanuu danda'a. Amantaa walii kabajuu qabna. Amantaa keenya immoo manni amantaa keenya akka hin gubanneef balaaleffachuu qabna. Amantoonnis akka hin ajjeefamne balaaleffachuu qabna. Maaliif jennaan amanaatu amanaa irratti ka'ee ajjeesaa jira. Amanaasi tokkotu immoo amanaa kan biraa irratti ka'ee reebaa jira osoo hin taane qaamni amantii da'oo godhatee biyya keenya keessatti kaafame kun nurraa dhaabbachuu qaba. Jennee tokkummaadhaan, waliigalteedhaan, jaalalaan yoo nuti qaama kana ofirraatii balaaleffanne qaamni kun nurraa dhaabbachuu danda'a. Garuu yoo nuti ofii keenya waliigaltee jaalalli tokkummaan gidduu keenya hin jirre sa'abbaan gaafa cabsee ormi jaballeessa jedhamiti mammaaksi Oromoo. Akkasiifi Oromoo gidduu yoo tokkummaan hin jiraanne, waliigalteen hin jiraanne ormi dhufee toonuuf immoo jaalala kennuu hin danda'u, tokkummaa kennuu hin danda'u. Yoo nuti ofii keenya, yoo nuti walii keenya kabajne namnis kabaju nuuf kenna. Yoon amma fakkeenyaaf ani amantaa koo kabajee amantaa kan nama biraas kabajuu hin danda'a, namni kan biraa sunis na kabajuu danda'a. Yoon garuu nama sanaaf kabajan kennine, yoon ofii koof kabajan kennine ani amantaas hin qabu, maqaadhaaf kiristaana jedhamuu hin danda'a. Kanaatiif wal kabajuun, wal jaalachuun, walii galuun waan hunduma dursa laachuu qabna.
Kanaaf obboloota koo warreen akkasitti arrabsoodhaan reebichaan wallulaan eekkamsa addaa keessa jirtanii adaraa jaalala waaqayyootiin gorsa kiyya xiqqoo kana jechuun koo isinirran beekaa miti. Amma beekumsa koo amma dandeettii koo isinitti waa himuu kooti. Kana isiniin jechuu jaalladha. Yaada koo keessa dogongoroonni yoo jiraatan yaada ittiin sirreessitan isinirraatiin nan fudhaa.